السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو hordoftoota YouTube channel Abu Haniifaa. Akkuma beekamu egaa gada waadaa seenee tan ture. Waadaan asiniif gale sunis akkamitti akkan biyya Arabaa kanarraa galee hedduun namaa ni beeka. Akkamitti akkan biyya Arabaa irraa gara biyya kanatti galee baay'een keessan ni beektan jedhetaniyyuu amana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو hordoftoota YouTube channel Abu Haniifaa. Egaa akkanatti biyya Arabaarraa galee yeroo hedduu namoonni na gaafataa turanii hin beekus. Akkaataan itti gale keessaa tokko akkuma nama kamii hojjetadhee jijjiiramuuf asii biyya Arabaa lafaan kunnee deemnee dhagaa korree dhagaarraa buunee hallayyaa seennee hallayyaa baanee gariin nu biraa du'ee gariinis immoo lubbuudhaan bahee kaanis itti milkaa'ee kaanis immoo itti kasaaree akkaataan deemsaati kun egaa namuu biyyaa gaafa ba'u waan akka jijjiiramee tan haala irra jirurraa jijjiirama jedhetu biyyaa ba'aa miti. Anis akkuma nama tokkoottiin biyya kana keessaa ba'ee Saawud Arabiyaa karaa seeraan alaatiin seenee achi waggaa muraasa achi jiraadhe. Jiraan fuudhee bultii horadhee akkuma nama kamiitu guyyaa wal darbaa dhufee wal keessummeessaa guyyaan torbee ta'ee torbeen fuudhee ijatti dabarsee jiini waggaatti dabarsee lakkaa'anii barri baraan jijjiirameetu gaa biyya sana keessa jiraata turree sodaadhaanis guutamaa namni seeraan hin jirre namni teessoo hin qabne tokko of amanee hin taa'u biyya namaa keessatti biyya ofii miti waan ta'eef. Anis akkasumatti akka nama tokkotti eegan jiraadheen booda otoon taphadhu osoon takka agartee gaddas gammachuus isinitti qoodee isinii wajjin bu'aaraa jiru akka tasaatti dhibee hamaa wayitiin qabame. Dhibeen sunis anaafis haarawaa ture. Otoon gara sanatti hin seeniin gaa namootni baay'een akkamitti dhibee kanarraa fayyite atoo siriidha jedhanuun turte siriirraa maaliin fayyite jedhanii gariin immoo mallattoon isaadha maali mallattoon sirii namni qabu maal agarsiisaa maaltu irraa mul'ata naan jedhanii tokko lama jedheetan gaaficha isinii deebisaa har'a kunoo Oromiyaa keessatti fayyee ajaa'iba alhamdulillahi rabbil aalamiin faaruun kan rabbiiti isinii muraafani. Kun YouTube channel Abu Haniifaati. Aga xumura sagantichaatti naa wajjin turaan affeeraa kiyya. Wantoota mallattoo isaatii fi jalqaba namni siirii qabu dursee namni siirii waan an godhu jedhee sammuutti yaadu jiraatu mala. Siiriin simiti rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam Labiid ibn Rabiicaa namni jedhamu tokko isaanitti siirii torba godhetu ture. رسول صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس جل ربي سبحانه وتعالى لنا محمدين أبشر واتك ياديني خيدين مرة بكرنا مرة نمني سجسور عن سنتكسا جل قرآن وادا قال جرا جروجا رسول سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم سيري أن تكمني أكسم غافلوا له أهود الكان سنرات أبيرا بيجي سنرار رور أم بافمنير isaanumayyuu khayrul khalqillaahi irra caalaa uumaa namaa kana siriin balleessuu baatus isaan tuqeera. Akkasuma marzii isaan nyaatan gaafa gartee faakisata namni jedhamtu tokko re'ee qaltee qottaa nyaadhatee waamtee duuba saabaan namni sadii dursanii nyaatanii du'aniiru rasuulli sallallahu alaihi wasallam garuu afaniiru akkaataan itti afanis إذا نهاس أقوم أنا كسيت شفته قرتي يا رسول الله إني لا أحب النينجا أن أكون طعامك يعني كان كي توقروا نينجا ولكن مسموما أن سمي نتنا كميجرا نياتين جتين فونتو أصابر كنافو رسول الله عليه الصلاة والسلام تعالى أن كلك إيو سيري أنتو كميجرا سيري في الجنة مامو غراغر أمان سمالي كنافو سيري نما توكا
Siirii kana ilmi namaa diinii ofii gurgureetti barate. Diinii ofii gurgureetti itti barate. Saayireen biyya hunda ni jirti. Garuu qadara rabbi sirriitti barreesseen ala waasiin gootu jechuudha. Qulqullummaatti qabaattennaan. Kanaaf tokko lama jedhee kan isinitti barbaadu garaagarummaan siiriitii fi garaagarummaan ija namaa maali? Irra baay'een namaa ija namaatiin tuqamee jira. Iji namaa kun Rasuulli sallallahu alaihi wasallam lawkaana saabiquun otoo gartee kan dursu ta'e gartee biqadarillaahi qadara rabbiin siif irratti murteesse tokko wanti dursu ka jira osoo ta'e qadaraan achitti waa waasiin godhan garuu otoo jiraate akkuma Rasuulli sallallahu lawkaana ba'di nabiyyuun lakaan Umar ibn Khattaab jennee otoo nabiyyiin na booda jiraate silaafuun jiru. Silaafuun jiru na duuba jira ta'e nabiyyiin لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلا أمرت نبي تاجنا ترى أكسم قرتي لو كان أنا أصونيف قرتي وانت لو كان شيء سابق القدر وانت سلا قدر ربي سرت بريسي درسو جراتي سلا فنجرو كان قدر درسو سلا إجنا ما تجو قدر ربي درسا كنافو وقو إذا أرادوا نمني إجنا ما أبلوتنا نياتي abalutuna tuqe ija kan keetirraan miidhame jedhee shakku tokko yoo dhufee naaf dhiqadhu yookaan naaf tufi jedhee si gaafate tufii fi axraafa ho'i uffata kan keetillee miiccii kan jedhe Rasuulli sallallahu alaihi wasallam aksaru maa yamuutu bihi baada qadarillaahi eega qadara rabbiiti ilmaan kiyya ummanni kiyya kan ittiin dhuman ija namaati. Iji namaa gartee alaaniin ofii haquun iji namaa kuni haqa qaba gartee si kuta saabas kutee jira adeemsa jira. Kanaafuu mallattoo namni ija namaa qabu tokko agarsiisu waa shantu jiranii. Shanan keessaanis keessatti nan mul'adha jechuudha argamee jira. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin na fayyisee jira. Tokkoffaa namni ija namaa qabu mana yaalaa fedhe deemu, mana yaalaa fedhe dhaqu, qabeenya fedhe qabaatu doktorri dhibeessa arguu hin danda'u badan. Ani waggaa meeqa mana yaalaatti deddeebi'e. Wagguma mana yaalaa akka dhibeen qabdu fedhu coggaarraa, fedhu gaastiriikii, fedhu ol deebisaa, fedhu nyaata jibbisiisa. Halkan u'uu jedhee iyya mana yaalaa gaafa dhaqu qorannaan dhibee isaa hin jiru. Namni kun dhibee ija namaa qaba. Si galee mallattoon isaadhaa namni ija namaa qabu fedhii nyaataan cufa. Kan irratti kaa'amee jiru jechuudha. Kan qorattoonni ruqiyyootaa dubbatan keessaa gaafiif deebii Sheekh Dooktar Usmaan Al-Khamiis jala deemtanii ilaaluu dandeessanii daa'ii biyya Kuweet kana. Sheekh Usmaan gaafatamee mallattoo ija namaa maali jennaan waa shan lakkaa'e shanan keessa tokko garmalee huqqatuu namaa dhibbeensa wallaalamuu haala tokko haala tokkotti jijjiiramu haalli tokko haala tokko jechuun kaleessa nagaatii irra dhukkubsatuu kaleessa yoo gartee jechuudha duraan nama obsaa ta'e hedduu aaruu namni aarii baay'isuu namni wama xiqqoosii isa aarsuu namni gartee yeroo hedduu nyaate yeroo nyaate nyaanni egguma sana irraa isa dacha'ee ol deebisu namni kun gartee mallattoo ija namaa qaba of yaalchisuudhaan. Dhibeen isaa maaliin irraa fayyama yoo jettanii siiriis ta'ee ija namaas ta'ee kan irraa fayyuu dandeessu karaa tokko qofa. Karaa lama tokkoffaan isaadha maali? Ruqiyyatu shar'iyyaa. Ruqiyyaa shar'iyyaatu duuba jechuudha. Anis alhamdulillahi rabbil alamiin kan ittiin ol ka'ee deemuu danda'e ruqiyyaan godhadhe jechuudha. Ruqiyyaa akkamitti godhadhe? Ruqiyyaa aynii kananiyyuu ija namaa kana banee jippaasiidhaan ofitti dhaggeeffata ture jechuudha. Yeroo sana mallattoo hedduun agarsiisaa ture. Fedhii quraana dhaggeeffatuu kana hedduu akkan hin barbaadne godhaa turan immoo didee nuuf dhaggeeffachiisaa ture. San booda dhiisuu eegana dhiisee haala itti jijjiire jechuudha. Hedduu na ammummachiisuu jalqabee ni na ammummadhee akkan ija namaa yookaan siirii garaa garaatiin qabamee jiru ofirratti arguun jalqabee. San booda gaafan of dadhabuu saayibni kiyyaa bakka ruqiyyaa na geesse. Duuba akkasittiin bakka ruqiyyaa na geessanii achitti akkan waan akkasiitiin tuqamee jiru natti himanii. San booda mallattoo garaa garaa hedduu irratti agarsiise.
danda'ee ka'uun dadhabee xaxee lafa na deebisuu jalqabe. Kana kanarraan duuba akka wanti kun na keessa jiru hin baree achii booda dawaa barbaaddatu hin jalqabe. Inshaallah guutuu isaadha. Kutaa lammaffaa irratti isinitti himiyaa. Gaafii bal'inaan jechuudha ammaaf mataarraa hin kaasee akkaataa itti fayyuu danda'e biyya kana dhufee kutaa lammaffaattiin isinii dubbadha inshaallah nagaatti.